Walumaa galatti daawwannaa erga barri bulchiinsa isaatii dhume President Biden taasisaa jiru kuni xiyyeeffannaa inni imaammata isaa keessatti Afrikaadhaaf kenne hammam akka ta'e kan agarsiisudha. Baay'ee sadarkaa olaanaatti kan ilaale miti jechuudha. Yeroo dhufe waadaa haseen iyyuu malee afaanumaaf sadarkaa guddaatti ilaalee poolisii isaa keessatti iddoo guddaa hin kennineef jechuudha Afrikaadhaaf. Kanarraan kan ka'e warra fedhii Ameerikaan addunyaa garaagaraa irraa qabdu fi tarsiimoo bocuu gidduutti wal falmiitu jira waa'ee Afrikaa laalchisee. Sababiin isaa maanni wanta babal'ina Chaayinaan Afrikaa keessatti godhaa jirtu nuyi wajjiniin dorgomuu hin dandeenye. Sababiin isaa tarsiimoon keenya jijjiiramee fooyya'insa agarsiisuu hin dandeenye kan jedhutu jira. Angoolaa addumatti maaliif filatan? Biyyoonni Awurooppaa Group 7 warri jedhamanii fi Ameerikaanii doolaara biliyoona 3 kan ijaaramu daandii baaburaatu jira. Lobito Corridor jedhuun biyyoota 3 Zaambiyaa, Kongoodhaaf Angoolaa kan wal qabsiisuudhaaf eegalame. Kun akka xumuramuuf Ameerikaan gargaarsa kennuuf waadaa seentee turte. Biyyoota kana sadanii walitti qabdee ilaalte teknooloojii bara kanaa keessatti albuudota baay'ee barbaachisoo ta'antu argama naannoo kana. Investmentii Ameerikaa naannoo sanatti babal'isuudhaaf albuudota naannoo sana jiran immoo ikonomiin Ameerikaa akka irraa fayyadamu gochuudhaaf hawwiin akka jiru kan agarsiisudha kun. Yommuu gama seenaatiin ilaalte Angoolaa waggaa 300 oliif mucaan namaa garbummaadhaanii addunyaa gama Atlaantikii gamaatti lafa itti irraa gurguramaa turedha. Muuzeemiitu jira kan seenaa kana yaadachiisu sana daawwachuudhaafis karoora isaa keessa akka jiru oduurraa hin mul'ata. Kanaaf walumaa galatti waa'ee diinagdee albuudota kanarraa faayidaa argachuudhaaf tokko lammaffaa immoo Chaayinaadhaan dorgomuudhaaf. Sababiin isaa Chaayinaan naannoo giddugaleessaa fi kibba Afrikaa kanatti biyyoota kaaniif horii liqeessuudhaan biyyoota kaaniif immoo kennaa kennuudhaan humna namaas erguudhaan hariiroo cimaa godhattee albuudota kana gara diinagdee isheetiitti achi geeffataa jirti. Afrikaa harka keessa galfataa jiru immoo Afrikaa keessaa ga'ee dhabaa jirra kan jedhudha. Agarsiiftuu wal falmii kanaatti fakkaata filannoon Biden. Asirratti Dr. Ittaana Angoolaan galmee dhiittaa mirga namoomaa ituu qabdu gara sanatti imaluun Biden gaarii miti ka jedhan jiru. Isin maal jettu? Gaaffii baay'ee murteessaa isuma nama sii kaasee wajjiniin walitti jira. Kan booddeetti nu harkiseeyyuu Afrikaa keessaa qooda akka nuyi dhabaa deemnu. Qoonni keenya akka xinnaachaa deemu kan nu godheeyyuu kanadhaa jedhu amma warri yaada haaraa bocamuutu irra jiraa jedhan. Wanta Chaayinaan jettutu wajjiniin dorgomaa jira. Wanta Raashiyaan fa'aa godhantu wajjiniin dorgomaa jira. Waa'ee Biriksii Tiraamp guyyaa muraasa dura komii guddaa kaasee jira. Afrikaa kibbaas qabachuu waan hin danda'amne Angoolaadhaa fi warra akka Zaambiyaa naannoo sana jiran hammatanii adeemuu wayyaa. Isa kana pirezidaantiin haaraa filataman Donald Trump gara fuulduraatti tarkaanfachiisu karoora Biden fa'aa jettanii yaaddu? Akka Biden fa'aa jedhanitti sun ta'in bifa daldalaaf tolutti daldala kana duwwaarratti xiyyeeffachuudhaan waan jabeetteetti fufunatti fakkaata. Keessumattiyyuu Trump Chaayinaadhaa wajjin wal dorgommii Ameerikaan qabdu irratti baay'ee waan xiyyeeffatuuf faayidaa naannoo kanaa dhufu irraa diinagdeen Ameerikaa akka fayyadamuu fi baay'ee waan irratti xiyyeeffatu natti fakkaata. Daldala Angoolaadhaa fi biyyoota naannoo sana jiran wajjin. Sababiin isaa mineraalonni naannoo sanaa dhufanii makiinaa elektirikii innillee baay'een barbaadu jedheera. Makiinota elektirikiidhaan hojjetan sochoosuudhaaf divaayizii elektirooniksii moobaayilii dabalatee walumaa galatti uumama naannoo itoo hin miidhin teeknooloojii haaraa guddataa jiru kana babal'isuudhaaf mineraalota fayyadaniidha kan naannoo sanaa dhufan. Trump wajjiniin hariiroo qabu waan jabeesseetti fufunatti fakkaata. Dr. Ittaanaa Habtee deebii nuu laattaniif maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Galatooma.